gaafa dura gaafa 19 Mee 19 miliyoona 2.52 kunooti Facebook irra jira waan online jiruuf gaafa yoomiin maxxane kun Mee 19 ka gaafa dura Mee 12 miliyoona 2.10 miliyoona 2.10 fi miliyoona 2.5 walitti eddaadhu uuman kiyya nama cinqii danda'u nama kadhaa danda'u abbaa rabbi laaffise rakkataa oromoo mootuu na argaaf na haa jaalattaniif na haa faarsitaniif na haa abaartaniif osoo hin taane tasaam dhalatu neetworkiin kiyya jiru hin jira hin gargaara ka gargaaru anaami isinitti feetan hin gargaartan feetan hin dhiibtan isuma aftaachuuna kasanirra hafeen isanirra hafeen ani maqaa namallee attaa goruun barbaadu jibbi annamarrallee qabu hin jiru warra ana jibbu moo rabbi isaan haa jaalatu warra eenyummaa kiyya gurraachummaa kiyya hiyyeessa ta'uu kiyya ilmoo hiyyeessaa ta'uu kiyya maal godha artistii biraa Fiigasirratti qorrite taa'u meeshaan isii dalaydu janajjananna. Gabbarri haafuu jettee bardu anurra labsite. Akka keetti nafnee fi tana feene. Tagabbara hin feene tana feenaa. isinumaa yaadeeti baranaa batiyyaa. Dhufee si gaafadhu yennaan guyyaa maa na sodaatte gara miisenjeraatiin na sodaata TikTok irratti goota. Abbo da torban arraati kuno na dhukkuba wallahi haadha Faaximee du'aayin haa godhi du'aayin singilii maqbuula jedhani. Dhufuu maal naa gootaati na dhukkubaadha xiyyaafuu dundun gara mataan nan dura. Sheedama waaw maashaallah. Maammalee du'aayin teentaatu maa haadha Faaxee bakkuma jirtu hin gootuufi. Dhufuu buna dhaabanneetiin si qaqqaraa. Indaayiidhamaa. يا ربي هي رانا فول ريفين سوابا جلانا قول يا ربي هي غرا كان كجلانا قبل يا ربي هي رانا بوكس يا ربي هي جري وجلانا قبلتهم إم بيكبر كذا خلّي جكان كذا كان أوفيك كذا يا ربي رانا فول يا ربي هي تندن ديتا قفتا هي ريفين سوابا جلانا قول هي تنتهي النلال يا ربي هي يا قفتا هي رانا دبر فدو رانا طريق يا ربي هي كغرا إسالالين أكفان إسالالين أكغرا إسالال يا ربي هي Okay. Mashallah fi garu samona kana bareedde walla maal argat Abbo qufatu fuuna iide bannaati maal ono yaafu na dhukku sagala hundi na cufatte kuno amma akketti nama ofirraa raggatu dhabe rakkadhe sagala yoo xiqqomaan tachuuwwan na cufatte sagala na duude dikko marraggati ka irafi irraggati naga fayyitutti osoo achiin illee deemte cubbuteen na jedhanii irraggati naga odoositti illee jabaate cubbuu kenna jedhan Eebi bara kanaallee du'aayin bara kanaallee taatu cadhate sodaatini. aga fayyu lakke aga fayyu nama zanni nama balleessu anuu sanoo jedhe aboo inaalilla onna isheen hin qabne lakka ummata nyaata jettanillee mallaqni keessan godhame sun akkasitti ta'uu qabu. buqqaan kana hunda ni dhaabaa. Deebina kana ibsa. Makiinatti ba'ee qe'ee isaaniitti ni deebisa. Eessi jira namni isaan kun. Egaa uummata Harargee jira uummanni Harargeetiif gargaarsi ta'e Harargeen hedduudha beektan biyyoota hedduudha gargaarsi taraa qaba. Amma gargaarsa amma buusan kana yoo naannoo takka fudhatan awwadaay maarree kana Oromiyaa keessa Harargeen hedduudhaame biyya isaan baay'inaan jiran Abo gargaarsi harramaa kiinfaan guuron kun ni galcha. Ziyaad barli Viidiyoo fi ragaaleen qabatan TV jiranii bar mana banatanii. haadha Faatee maakini ammi taraa takka fa'aa beekuni yoo nan gaaffii gaafadde
Gaabii gaafadha. Viidiyoo ragaalee amantummaa erga hawaasa agarsiisan fuula miidiyaatti erga ba'anii guuran wanta hawaasichaaf godhan naannoo takka yoo ta'e hara miidiyaa fidu ta'ee jira naannoo kana. Harargeen tun takkaa miti. Ummata Oromoo daggabadha namni dhibbi jeen kun daggabadha kan hin jiru. Dhibba jaalchudha hubee qoy. Maastar Abinnet miliyoona lamaan kan namni hordofu. Mootummaan Itoophiyaa wallaadati kamana namarraa jaaru. Kamakiina meeshaa namaa bitu. Ka dukkaana namaa bitu. Kana mootummaan qabee ni dhufu. Kana mootummaan qooyi biroo qayyame. Kana mootummaan qabee ni dhufu. Mee tana qofa naa himaame. Mootummaan nama gargaarin jee takkaa Maastar Abinnet qabee jedhe takkaa dhageessanis. Gaafa Oromoodha. Isinidha. Nuti isini amnu rada nama cicik tangan dulu bakal cuma Jamir ibsaati beeku qabda kan de wanni Oromoodha hagam ummata biratti qaya wanna jetti maalan ende adda osoo mootummaan biyya keessa jiru miti ayyoon keenya daandii gubbaa rakkataa jiran waa'ee mootummaadha osoo beektani maaliif akka nama beenne godhatta wallahi mootummaan gargaarsa barbaada biifuu walumaan gargaaranidha akka namni gargaaru ni barbaada mootummaan wallahi billahi hin barbaadu maal qara osoo dhagay mootummaan ati yaaddu mee jedhe bar mootummaan ati yaaddu ummata kan osoo ijji isaa argitu buqqa'e osoo ijji isaa argitu manni irraa diigamaa wanni meeqarra godhamaa jiru deebee gargaarsi inni ummataaf barbaadu kam inni mootummaan biyya keessa wanta kan isin jimala ummata Oromoo warri mana dhabaatee jirtu wanni jirsanis mee salaala warma kaayiroo kan hogatu hudasitti qabdeen hundi isaanii afaan tokko hundi isaanii kaayiroon jedhin nan kaayiroo keessa hin jiru wallahi hundi isaanii afaan tokko hogatu huda qabde hundi isaanii afaan isaanii tokko kaayiroon jedhin ibsa laal kaayiroon jedhin ati yeroo hunda xiyyeeffannaan kan kee ummata kaayiroo laa kaayiroon jedhin kanaan kaayiroo keessa illee hin jiru takka gargaarsi ummata illee dolchan kanarratti guuramtee hin beektu yoo dhaqee gastii keessa isaanii keessatti argame malee bakka ammaatiin waa'ee akkasii akkana ta'a jettutti mootummaa taate ummata keenya akka targaa jirtu kan adda baabaayii rabbaasu haadha baate mubaarak likkiin jiru isaanii mubaarak kun likkii mitattee waliin lollaa turre ammaan tan ammallee ummataatti nu gaafataa jira maana wajjin lollee dubbii goota qoy anta mubaarak illee hin lollee bar anta mubaarak illee hin lollee bar gaafa mubaarak illee eenyu gurbicha san kingi amadu maal ka jedhan san isa san tokkuma kan kee kana fudhatee gadi fidee ka'ee waan nu haasofne haasaye argitee ama qubbaane galamte baba illee harkuma fidanii keessa nagalchan ka ammallee way natti kennatani natti hin kennanne ka itti kennatan gaafas illee tufuusoodha akka keessa argitanii tufuusoodha warra ragguuratan ni beektan ammallee akkaawuntiin illee maxxanfamee akkaawuntiin Oromoodha tokkoon yaadan sirraa fuudha ol naa dhuftan liivirii 25 ol marti keessa yaada kannatan tokko waan kan nuti maal akka jiru Faduhanya ados. Kani ol mal wanni ka level 25 bicha yaada kennatu mal inni. Bakka warri leenca darbe leenca ogo darbe 25 ol leenca. Ma ka leenca bicha ada maka kasha biti zeli hot sai. Sunis yo barbaachisaa ta'e bilbila khina matta sajjarate ana daawwa. Ma ka level 25 gadi meeta. Dema. Amme galle jira mana daaba. Waay garga mujiran ka dasinasa. Woi. Tekesho sif deebiseetiin jira jeetii yaada. Deebisiif. Mataan kun jira mataan kun ajatu kun qoriiti qaba qoriiti namatti godha. Wallahi ibsaan kun walda rabbii akka dhosoo bira jira sanillee nuni kanatti wallahi billahi kal maali dubbii kaasee ka'ee haasaa amma maali kana baay'ee dila akkami dhoyte bira akkan yaa ilaali ila dhageeffadhu warri kaayiroo bar warri kaayiroo rakkoo hamtuu keessa jira bar rakkoo hamtuu maali jennaan gaafa mubaarak rakkataa deessu gaafa mubaarak dhibamaa deessu gaafa mubaarak ka asiin liibiyaa qabame deessu asiin biyya keessatti fannoo rakkifte deessu asliin deessu maakiin deessu kan mataa gaggombifaman eenyu ummata kaayirooti akkami sagalee ta'uu dhabanii akkami gargaarsisuu dhabanii akkami bira dhaabbachuu dhabanii gaafa dhufanii isaan gargaarsanillee kan mataan gaggaragalu eenyu ummata kaayirooti maal inni jedhaa bar ummata kaayiroo kan maali sila ummanni kaayiroo badiin ummanni kaayiroo cubbuun ummanni kaayiroo qabu. Feemasoota kaayirooti malee ummanni kaayiroo nagaan jaalaan jiraatu jira walaa. Kaataa daa feemasoota kaayirooti bara nama irra caala namni mataan gaggaragalu asli makii mubaaraki. Gaafa gargaarsanis fudhatan qabanii gaafa kaayiroo namni sagalee ta'uu hin jiru. Rakkata kaayiroo keessa jiru eenyu sagaleedhaaf hin taataniif walaa hin taataniif.
أكمين تقريبا أكمين تان والبر والأمر وسمر ركعت أنا مسكسة تخلي بيه كانسري كمان ركوسا كارو جرا كخلي نكا فيان كم نجرا كقام نسال لام شتى بيه نربي كمان ترى رشامار جرا أزام نمي تكو قبّه إنسان سكالية تاي أي بيكا كجيبتي ولدت حساساني دفعني ولدت هماني دفعني أمة كايرو كنا مالك كتاهم بيه كنا هم الزبالة ويش نتي فكاتنا فكات أمة كايرو يوجد فني جتو جرا كان يومي دوان ورا متان كسم جرا والله لازم متان والله تكا متان ما ورا كايرو كنا نقولنا دن تاي ساني من كوي كبا والله أكوا كان يسوم متان كواجه nanti an umata dubbi afan qabsise wani be ko qabdan garu namni buta la daga walla jole suji daga fada haka khaysan yo jala busani in palmanne jole bijatis haka khaysan jole ngoni tis namni isan ku waltan hogwa isaba kana basa jam marti tani waltan tene sunu waltan wallahi warra gargar sa khaysan hundu walta usara la me kan to khudba an sirti me tan jiran anti janin cabu ne wani cabu ku sun cabu ku bisin tahu Anta gari no birri TikTok ya kami te kabatu amben no bakake sani nunde ilalla haduma dalchine haduma jarti fune galchine haduma wali rafne haduma ulfofte haduma kami dalu dabde jettani si gorri TikTok no ti ammo ya chuda birri TikTok yomi takabatu yomi takabutu yomi akake saduma tu amben no fi hasonna jetchu argitani إذا نمو قرّي أسرّا وانا جتني بس وان أمتا فايرو كان وان ياتي نقول بلو يو وان رزقي ساون دكا وان أركاكب دني ويت التهاسف تنا جارد ومن فايرو كان أكسجيني كيسان قفان جيرات سيدن كربيا كيسا كابو مليتن يا أمتا خيرو يا أمتا الخيرية nanni gabi o singaba de yina na jarti nisa e sareto ni kairo mawajennan kairo shahada nisa kairo afanu main mambu kairo ate amma ummata miskin na mali hubdu bakate de to bole sakiyat niso fida ka ummata kana khasa woni khaynya dani nargi unwani sibduma kayatu boro nda ragola guyyatti narku jira ummata kana foto durani tibe kana mite akas sangu badan isim biyarra fagatani jirtan kana ko famiti halkanille bakka akata tibulan bakka takara guys ngarsisu indanda bak ma liville wifi am bakka unde jira akas akata ummanni arargeeda hagar garsi godame arargeen tun takamiti arargeen naanno dilak abdi of kaysa isin garsiisu hin dandaajeeti yaada akkasi honimma naafi haadha faaxee malee nama biraa ilaallatu ummanni arargee naafi sumaa gaafata gaafii wal gaafachuun karaarra wal tiisuudha malee wal qeequu wal arrabsuu wal xureessuu maqaa wal balleessuu miti gamta wal godhuu miti akas gana to mudekhi wallahi ummata ararge faranji ararge jira ge fada akan sentima ummata ararge faranji ararge wallahi ummata arka bandre ummata ararge bar nanne kasani ju sabbon tawwan bandira tawj ummata ararge wallahi kurkudan kaban sabbonumma oromumma marre janina nu doga sen salu khana isningal to mara doma wallahi tofsana kana be jira ge fada tana boda ibaru ibdandau gabdan wallahi ibaru dandau gabdan tugana sininjan mo eror geti yukul kullu ya rabbi no moses isaba ka sanjala yada isaba ka sanjala buan to ambira sil bankam wan tak wallahi be yor berbalsana be dabas adar ge kasa ogo mara mal jan be ta gare na mata namum mada irsan arargatna namanu tu arargen takka jara tu bitus mar fi darargen takka nan I am first ararge